Sirni biyya balleessee badaa jiru geggeessitoota siyaasaa Oromoo irratti miidhaa akka hin dhaqqabsiifneef xiyyeeffannoon addaa hidhamtoota siyaasaa Oromootiif kennamu akka qabu qaamolee hawaasaa garaagaraatiin dhaamamaatii jira. Tibbana doorsisa waajjira humna tika biyyaalessaatiin mana hidhaa Qaallitti irra ga'e hordofeem hayyoota Oromoo dabalatee qaamolee hawaasaa sadarkaan jiran irraa eegumsi addaa uummata Oromootiif hidhamtoota siyaasaa Oromootiif kennamuu qaba jechuu irratti argamu. Yuunivarsiitii Keeleetti barsiisaa seeraa kan ta'an Dr. Awwal Qaasimaloofiim biyya Swiidinitti barnoota saayinsii siyaasaa hordofaa kan jiru Yahyaa Bashiir yeroo qormaanni waraanaa fi siyaasaa Itoophiyaatti baay'ate kanatti xiyyeeffannaa fi eegumsi gaariin hidhamtoota siyaasaatiif godhamuu qabu jedhu. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo yeroo kamittuu rakkoof saaxilamuu danda'u kan jedhan Dr. Awwal qaamonni ilaalcha siyaasaa garagaraa qaban kan mootummaa keessa jiranii fi mootummaan mataan isaa balaa irraan gahuu danda'a. Balaa dhaqqabuuf ammoo itti gaafatamaan qaamuma biyya bulchaa jirudha jedhu. Itti dabaluun kan jedhan Dr. Awwal uummanni Oromoo dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo walii isaatii qofa walitti haasa'u osoo hin taane baay'ina qabutti fayyadamee addunyatti dhageessisuuf hojjechuu qaba. Dirree namoonni bebbeekamoon addunyaa irratti walgaan Tiwiitara irratti duula garaagaraa adeemsisuun barbaachisaadha jedhaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo jaalatee osoo hin taane dirqamee akka gadhiisuuf dhiibbaan uummanni Oromoo taasisu murteessaa ta'uu kan eeran hayyuun seeraa kun aktiivistoonni Oromoo hawaasa qindeessuun dhiibbaa barbaachisu taasisuu qabu jechuunis dhaamaniiti jiru. Yahyaa Bashiir ammoo gama isaatiin abbootiin amantii abbootiin gadaam haadholiin siinqee fi maanguddoonni biyyaa dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti ejjennoo isaanii ifa gochuun garee biyya bulchaa jiru gaafachuu qabu jedha. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad kan hidhe namoota dhuunfaa osoo hin taane tarkaanfachiiftota ilaalcha qabsoo Oromoo akka hidhe hubatamuu qaba kan jedhe Yahyaa Bashiir ilaalcha bilisummaa Oromoof kaayyoo qabsoo Oromoo hidhame hidhaa baafachuuf akka sabaatti tokkoon keenyam dirqama nurraa eeggamu bahachuu qabna jedhe. Seenaa Itoophiyaa keessatti sirnoonni Itoophiyaa bulchaa turan qabsaa'otaaf hooggantoota siyaasaa Oromoo danuu nyaataa turuu hordofeem bulchiinsi Abiyyi Ahmad hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa sirna biltsiginnaa keessa jiran akka hin miineef xiyyeeffannaan barbaachisu kennamuu fi akka qabus akeekkachiifamaatii jira. Oduu keenyatti aanuun Koloneel Gammachuu ayyaanaa guyyaa kaleessaa humna poolisii fi tikaan gara Finfinneetti dabarfamuun akkasumas himatni haaraan irratti baname. Koloneel Gammachuu ayyaanaa mana hidhaa Awaash Arbaa Qilixoo Qaallitti fi Galaanitti jijjiiramuun hidhamaa turanii jiru dabalata qabna. Koloneel Gammachuu ayyaanaa guyyaa kaleessaa humna poolisii fi tikaan Finfinneetti dabarfamu akkasumas himatni haaraa itti banamu beellama mana murtii qabaachuu isaanii OMN odeeffate. Koloneel Gammachuu ayyaanaa waggoota 3 dura qabsaa'ota gara Oromiyaatti deebi'an keessaa tokko yoo ta'an akkuma deebi'aniin osoo baay'ee hin turin qabamuun waggaa tokko fidhamanii hiikamuu isaanii mata duree miidiyaa biyyattii ta'ee turuun ni yaadatama. Koloneel Gammachuun qondaala adda bilisummaa Oromoo olaanoo keessaa tokko ta'uun waggootaaf qabsoo Oromoo keessatti nama ashaaraa isaanii kaa'atan ta'uu kan himu namni OMN dhimma isaanii ilaalchisuun dubbisa kun ji'oota 3 asitti haala kamirraa fi maal keessa akka isaan jiran quba hin qabnu turree jechuun dubbata. Koloneel Gammachuu ayyaanaa manneen hidhaa federaalaa fi naannoo keessatti dararamaa kan turan yoo ta'u manni murtii federaalaa marsaa lammataaf himata isaan irratti baname kufaa taasisuun bilisa isaan baasee ture. Ji'ootaan dura manni murtii federaalaa bilisa isaan baasuun yeroo isaan mana hidhaa Qiliinxoorraa hiikamanii mooraa Alabaan poolisii humna addaa balxiginnaa Oromiyaatiin balbala irratti butamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Koloneel Gammachuu ayyaanaa mana hidhaa Awaash Arbaa Qiliinxoo Qaallitti fi Galaanitti jijjiiramuun hidhamaa turanii jiru. Amma yeroo dhiyoottis mana hidhaa waajjira poolisii magaalaa Galaanitti hidhamaa turanii fulbaana 20 bara 2014 akka lakkoofsa biyyatti gara kaampii waraana bulchiinsa magaalaa Galaanitti dabarfamanii hanga kaleessa achi keessaa baafamanitti haalli isaan keessa turan beekamaa hin turre. Kaampii waraanaa Galaan jiru keessatti ji'oota 3 maatiinis ta'e abukaatoo isaaniitiin akka waliin argine erga taasifamaa turanii as guyyaa kaleessaa sadaasa 17 bara 2014 akka lakkoofsa biyyatti humna poolisii Finfinnee fi tika mootummaatiin fudhatamanii gara Finfinneetti dabarfamu maddi Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbisee himee jira. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo kanneen kaampichatti hidhamanii jiran keessaa Koloneel Gammachuun qofti kan fudhataman yoo ta'u yeroo ammaa kana maayikalaawii yookaan mana hidhaa sadaffaatti hidhamanii jiraachuu himatni haaraa abbaa alangaa federaalaatiin itti banamu maddi keenya kun hime beellamni mana murtii federaalaa wiixata dhufu jechuun
jechuunis sadaasa 20 bara 2014tti qabachuu isaanii OMN odeeffatee jira. Aanaa Fantaalletti horsiisee bultoota Karrayyuu fi Ituu irratti xiyyeeffachuun adda waraanaatti duulaa jechuun kaadiroon Bilxiginaa waraana sirnichaa wajjin ta'uun hawaasa goolaa jiraachuu jiraattonni himane. Xiyyeeffannoon kunis kan taasifamuu jalqabee erga TDF fi waraanni bilisummaa Oromoo gara kaaba biyyattiitiin lafa tarsiimoo lolaa hedduu to'atanii fi karaa Affaariin cabsanii seenu jaanii sodaatanii boodadha. Muhammad Fantaallee waan qindeeffate qaba. Aanaa Fantaalletti horsiisee bultoota Karrayyuu fi Ituu irratti xiyyeeffachuun adda waraanatti duulaa jechuun kaadiroon Bilxiginaa waraana sirnichaa wajjin ta'uun hawaasa goolaa jiraachuu jiraattonni himan. Xiyyeeffannoon kunis kan taasifamuu jalqabeen erga TDF fi WBO'n karaa kaaba biyyattiitiin lafa tarsiimoo lolaa hedduu to'atanii fi karaa Affaariin cabsanii seenu jedhanii sodaatanii boodadha. Dhalataa naannichaa kan ta'e Rukeessi Boruu ergaa gama OMN dabarfateen hawaasni Karrayyuu hawaasaam abbaan ergatuu miti. Kana mootummaan dhufaa dabraan bareechee beekama. Horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee ammoo sirna lafa teessan dabarsee alagaaf laateem sirna hayyoota Oromoo hidhee mana hidhaatti uggureem sirna gootota Oromoo fi sabboontota Oromoo ajjeesuun murna sirna kaleessaa deebisuuf dhama'uuf deeggarsi taasifamuuf akka hin jirre uummataaf dhaamee jira. Ittaan sunis lafa hawaasa Karrayyuu qorkee gubbaa taappeellaa naannoo Amaaraa dhaabanii lafa arroollee bal'oom irraa Karrayyuu buqqisanii lafa bulgaarraa fudhatanii har'a rakkoo seennan Karrayyuu naaf dirmadhu jechuun fudhataman qabu jedham Rukeessi Boruum yoo dubbatu. Waa'ee uummata keenya Karrayyuu ilaalchisee uummanni keenya uummata horsiisee bulaati. Uummata gartee duraanuu sirna mootummaa dhufaa dabrattuu sirrittuu makatee hin beekne gartee bara OPDOdhaa kana asii fi achiin dallaaqanii keessa seenan malee abbaan fedhe keessa seenee gara fedhe ergattuu gara fedhe ooffattuu kan dandeenye humna qabutti naannoo ofiitii fi qe'ee ofii tikfatee uummata jiraatee as ga'e addunyaan hunduu itti beekkate mootummaa maalii miti shiftaan naftanyoota gartee ka ergamtootaa fi gartee gantoota sabaa tamaqa OPDO moggaaftuuf dura buusee gartee lafarraa uummata dhabamsiisaa jiru kuni konagaa uummanni keenya hakki isaa yaadanii miti Karrayyuun haga feetes tiffatee uummata tiffatallee hoo taate horsiifatee jiraatullee hoo taate uummata gowwaa gartee dhadhamaatonni totorraatonni OPDOdhaa ergamtuun OPDOdhaa gartee walitti qabdee biyya teenyaaf tuulla biyya teenya maalii goona jettee gartee lola isiin laallanne lola daangaa fakkeessite akka waan weeraraan tokko biyya alarraa biyya tana weeraree fakkeessite odoo weerarees wanni nuun ga'e hin jiru nuti Itoophiyaa miti dura qe'ee teenya eegganna. Kabiraa kafanuu deema namni ta'u ofii tufuu lafarraa fudhatanii lafa baxxallee hafte sanuu gartee diinni nafxanyaadhaa irraa fudhate keessafu mootummaa baroota 3 dabre kan mootummaan kun as gore keessatti qolaa bahe jechuudha. Maaliif mootummaa nafxanyaa waan taateef gamasiin gartee humna ofii duulchii gartee jaaranii liyyuu haayilii itti jaaranii meeshaa hidhachiisanii deemaa fi xaaballeessaadha Karrayyuu achirraa dhabamsiisaa lafa sana ammarratti karaa asfaaltii guddaa deemu kana qabadhaadha tuni naannoo Amaaraa jedhanii gama kaaniin gara mootummaatiin kaartaa naannoo Amaaraa jala galchanii gama kaaniin waraana irratti duulchisanii lafarraa uummata keenya buqqisaa saama'aa horii karramee qasaamaadhaa bara 3 kana dabarsan jechuudha. Qondaalonni Bilxiginaa humni waraana WBO fi TDF lola jalqabaniin injifannoo olaanaa gonfachaa waan jiraniif akkuma karaa walloo cabsanii seenaniin gama daangaa Affaar roga aanaa Fantaallee daangessuun seenuu danda'uun sodaa jedhurraa ka'uun Oromoon Karrayyuu fi Ituu adda waraanatti duula taasisaa jira jechuun olola siyaasaa fayyadamaa jiru. Sadaasa 25 bara 2021 kamisa darbeem hawaasa horsiisee bulaa aanaa Fantaallee Karrayyuu fi Ituu warshaa sukkaara mataa haraatti walitti qabuun qawwee isinii raabsinam qawwee duraan maqaa paarkii Awaashii fi sababoota adda addaatiin isin jalaa qabamte isiniif dachaafnam lafa humnoota poolisoota addaa naannoo Amaaraan Karrayyuurraa fudhatamte isiniif deebifnam duula juntaa fi shanee balleessutiif ammoo nu waliin hiriiraa jechuun uummata burjaajessaa akka turan jiraattonni ni himatu. Dhalataa Karrayyuu kan ta'e Rukeessi Boruum hawaasni Karrayyuu fi Ituu sirna lafa horsiisee bultoota kanneenii saamsisaa ture kan gaafa bonaam hawaasa kanaaf dirmannaa homaatuun taasisin sirna Oromoo cunqursuu kanaaf hawaasni Karrayyuu dirmannaa homaatu taasisu akka hin qabne dubbata. Dabaluudhaanis Rukeessi Boruum osuma lolli gama sanaan jalqabameeyyuu hawaasni Karrayyuu fi Ituu waraana bilisummaa Oromoo wajjin qindoomina cimaa uumuun sirna Bilxiginaa kufuuf qarreerra jiru kanatti xumura gochuuf falmaa geggeessuu akka qabus hubachiiseera.
Gama biraatiin qeerroon aanaa Fantaallee ammoo kaabinee aanichaa talloo la faayidaan qabnetti uummanni akka yaa'ee dhumu dirqaa jirtu akeekkachiise. Kaabineen aanaa Fantaallee hawaasa hongee bunaatiin waxalamee osoo hin dandamatin rakkoo ulfaataa keessummeessaa jiru olola adda addaatti banuudhaan lola isaan hin ilaallannetti dirqaa jiran hatattamaan dhimma kanarraa akka of qusatan qeerroon aanaa Fantaallee akeekkachiisa cimaa kennuun kaadiroota hawaasa keessa deemuun burjaajii uumaa jiran irrattis tarkaanfii ilaalessaa kan fudhatan ta'uu beeksisanii jiru. Oduu keenya gama birootiin godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsootti yeroo 4 oliif hidhamee manni murtii bilisaan isa gad dhiisee kan ture abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Hussein Ahmed Qaallichaa guyyaa kaleessaa murtiin dabaa hidhaa waggaa 4 fi ji'a 4 itti murteeffamuun dhaga'ame. Obbo Hussein Ahmed Qaallichaa bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira adda bilisummaa Oromoo aanaa Habroo waan ture qofaaf irra deddeebiin hidhamaa ture. Naimaa Umar. godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti hidhaa reebichaa fi murtiileen dabaa uummata irratti fudhatamaa jiru hammaatee itti fufee jira. Godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsootti yeroo 4 oliif hidhamee manni murtii bilisaan gadi dhiisee kan ture abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Hussein Ahmed Qaallichaa guyyaa kaleessaa murtii dabaa hidhaa waggaa 4 fi ji'a 4 itti murteeffamuun dhaga'ame. Obbo Hussein Ahmed Qaallichaa badii takkaan malee sababa bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira adda bilisummaa Oromoo aanaa Habroo ture qofaaf irra deddeebiin hidhamaa ture kan jiru miseensi maatii beellama guyyaa kaleessaatiin murtoon jibbiinsa dhuunfaa bu'uura godhate irratti dabruu hima. Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Habroo kan ta'e Tamasgan Kadir namni jedhamu yoo har'a Hussein irratti murteessuu baatte mooraa kana keessaa gad hin baatu jechuun humna poolisii addaa dabalataan gara mooraa mana murtiitti fiduun abbaa seeraa mana murtichaa doorsisuun irratti murteessisiisee akka ture miseensi maatii kun himee jira. Namni Tamasgan jedhamu yeroo garagaraatti abukaatoo fi gorsaa seeraa obbo Hussein irratti doorsisa garagaraa akka raawwataa ture maatiin ni ibsu. Gochaan guyyaa kaleessaa Hussein Ahmed Qaallichaa irratti hojjetame kan agarsiisu bulchiinsa sirnichaa keessa adeemsaa fi gaggeessi haqaa akka hin jirre ifatti agarsiisaa jedhani kanneen gochicha taajjabani. Obbo Hussein Ahmed Qaallichaa nama quuqama sabaa qabu, nama sabboonaa akkasumas nama haqaaf falmuudha. Diraamaa sabaa Abiy Ahmed ani duulee na wajjin duulaa jedhuun dhiiga ilmaan hiyyeessaa dhangalaasuu dhaabbachuu akka qabu maddeen keenya keessoo bilxiginnaa dhaamane. Adeemsa keessa uummanni dhugaa jiru waan hubatee fi diraamaa Abiy Ahmed ilmaan hiyyeessaa fi waraana bilxiginnaa irratti hojjetaa turetti waan dammaqeef kakaasii labsii yeroo muddamaa keessatti godhamuuf yaalame guutumatti fashalaa'e. Kunis sirna bilxiginnaa keessatti rifaatuu guddaa uumee akka jirus dabalanii ibsanii jiru. Maddeen keenya garasii dubbifne. Oduun kun immoo akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Yeroo waggaa tokko oliif waraanni kaaba Itoophiyaa keessatti deemaa ture babal'atee sirna bilxiginnaa hundeen buqqisuuf dhiyaatee jiru kanatti Abiy Ahmedii fi dabballoonni isaa waraana faffaca'ee baqataa jiru walitti qabuuf tooftaa propagaandaa haaraa baasanii gadi buusaa akka jiran maddeen keenya keessoo sirnichaa OMN'f mirkaneessanii jiru. Tooftaan ololaa haaraan kunis dhaadannoo hoogganaan gara adda waraanaatti duulee jira waan ta'eef isa hordofnee haa duullu jedhu yoo ta'u waraana raayyaa ittisa biyyaa dadhabee mo'amee dhiiga ilmaan hiyyeessaa dhangalaasuun yeroo xiqqoos taatu bitachuuf kan kaayyeeffate waan ta'eef uummanni ololaa kanaan gowwome wareegama hin barbaachifne kaffaluu akka hin qabne gorsanii jiru. Maddeen keessoo sirnichaa kunneen Abiy Ahmed waggaa irraa maqaa duula seera kabachiisuutiin waraanni eegalee Abiy Ahmed mataa isaatu nyaatee buqqisuuf qarqararra gahuu addunyaatu ragaa bahaa jira kan jaan maddeen keenya kunneen dhugaan lola adeemsifamaa jiru waraana sabboonummaa saboota balleessuuf taasifamaa jiru ta'uun ifatti mul'atee jiraas jaanii jiru. Adeemsa keessas uummanni dhugaa jiru waan hubateef diraamaa Abiy Ahmed ilmaan hiyyeessaa fi waraana bilxiginnaa irratti hojjetaa turetti waan dammaqeef kakaasii labsii yeroo muddamaa keessatti godhamuuf yaalame guutumatti fashalaa'e. Kunis sirna bilxiginnaa keessatti rifaatuu guddaa uumee akka jirus dabalanii ibsanii jiru maddeen keenya.
Kanarraa ka'uudhaan sirnichi maqaa namoota bebbeekamoo fi dhaabbilee garaagaraa dirqisiisee maqaa isaanii yaamuudhaan diraamaa ijoollee hiyyeessaa irbaata ibiddaa taasisuuf muummichi keenya duulee kaanee waliin duulla jedhu facaasuu akka tooftaa kakaasii waraanaatti fayyadamaa jiraachuun saaxilamee jira. Dabballoonni bilxiginnaa ijoollee isaanii gara biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa yeroo ergaa jiran kanatti dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin taphatuuf yaaluun cubbuu guddaa waan ta'eef uummanni keenya diraamaa sobaa Abiy Ahmed karaa miidiyaalee fi dabballoota isaa hordofaa jiruun gowwoomee sirna kufuuf wareegama tokkollee akka hin qabne jechuun dhaamanii jiru keessa beektonni sirnichaa kunneen. Oduu keenya xumuraatiin yakkachuu kanneessaa sirni bilxiginnaa fi humni fiinxaaleeyyii Amaaraa uummata Tigraay fi saboota cunqurfamoo biroo irratti raawwataa jiran uummanni Itoophiyaa hundu balaaleffachuu qaba jechuun yaa'iin dhaabbilee amantaa Tigraay yaamicha taasise. Yakkisuu kanneessaan uummata Tigraay irratti raawwatamaa ture ammallee jabaatee itti fufee jira kan jiru ibsi dhaabbilee amantaa Tigraay kun gochaan gara jabinaa kun guutuu biyyattii keessatti babal'ataa waan deemaa jiruuf dhaabbachuu akka qabuu fi mirgi lammiileen lubbuun jiraatu akka kabajamu jechuun gaafatee jira. Gochaa badii fi yakki namoomaa nu Tigraay qofa irratti raawwatamaa hin jiru kan jiru ibsa kun dhumaatii guutuu Itoophiyaa keessatti sabaa fi sablammoota biyyattii irratti raawwatamaa jiru kan dhaabuuf dhaabbileen amantaa hundinuu uummata isaanii wajjin akka hojjetan yaamicha taasisee jira. Hayyangaa daawwattoota OMN oduun idileen sa'aatii tanaaf qabanne sangammaatti daawwattanidha. Odeeffannoo gaarii akka irraa argattan ammoo